Harkafuun daawwattoota keenya kun oduu Oromiyaa lafaneeti odeeffannoo har'aa wajjin Abdunaasir Tufaati. Qondaaltonni TPLF 15 caalan jimaata kaleessaa mana murtiitti dhiyaataniin qondaaltonni TPLF sababa lola Tigraayitiin to'annoo seeraa jala oolan 15 ol jimaata kaleessaa ammajjii 29 bara 2021tti mana murtii sadarkaa tokkoffaa federaalaa Ramaddii Araadaa Dhaddacheeroo beellamaatti dhiyaataniin dabalata qabna. Qondaaltonni TPLF 15 caalan jimaata kaleessaa mana murtiitti dhiyaataniin qondaaltonni TPLF sababa lola Tigraayitiin to'annoo seeraa jala oolan 15 ol jimaata kaleessaa ammajjii 29 bara 2021tti mana murtii sadarkaa tokkoffaa federaalaa Ramaddii Araadaa Dhaddacheeroo beellamaatti dhiyaataniin hundeessaa TPLF kan ta'e obbo Subahat Naggaa afyaa'in duraanii mana maree federeeshinii fi pirezidaantiin duraanii naannoo Tigraay obbo Abbaay Walduu namoota kana keessatti kan argaman ta'uu beekamee jira. Qondaaltonni kunniin mana murtiitti dhiyaachuun isaanii yeroo lammaffaatiif yoo ta'u mootummaan akka jirutti miseensonni gameeyyiin TPLF kunniin yakka biyya ganuu raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa banuu fi hokkara meeshaa waraanaan deeggarame kaasuutiin himatamaniiru jira. Hanga ammaatti mannaan gareedhaan namoota kanniin irratti dhiyaate malee namni dhuunfaadhaan himanni irratti dhiyaatee hin jiru. Lola Tigraay booda akkaan adamsamaa kan turanii fi akka karaa nagayaatiin humna waraanaa biyyattiitti harka kennataniif gaafatamaa kan turan qondaaltonnii fi miseensonni gameeyyiin TPLF hedduun humnaan yoo to'ataman hedduun ammoo ajjeefamanii jiru. Waggoota dheeraaf ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kan turan obbo Siyyum Masfinii fi hundeessitoota dhaabichaa keessaa tokko kan ta'e obbo Abbaay Tsahaayyee kanneen ajjeefaman keessatti argamu. Qondaaltonni kunniin harka kennuu diduudhaan kaayyoo isaanii irratti cichanii lubbuudhaan wareegamanii turanii kanneen akkaan barbaadamaa jiran keessaa immoo pirezidaantii naannoo Tigraay fi durataa TPLF kan turan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el hanga ammaatti eessa akka jiran hin baramne. Mootummaan Itoophiyaa humni waraanaa naannoo Tigraay buufata raayyaa ittisa biyyaa kaaba biyyattii jiru haleeleera jechuun erga tarkaanfii waraanaa fudhatee ji'a 2 ta'eera. Waraana kanaan namoonni hedduun lubbuu dhabanii hedduun immoo qeerraa buqqa'aniiru. Jaarmiyaaleen gargaarsaa hedduun lammiileen naannoo Tigraay jiran hedduun deeggarsaaf harka namaa ilaalaa jiraachuu himuun namoonni beela'an miliyoonaan kan lakkaa'aman waan ta'aniif yaaddoo guddaa akka itti uume himu jechuun BBC'n gabaasee jira. Odeeffannoo walfakkaatuun namoota yakka biyya ganuu haleellaa fi shororkeessummaadhaan shakkamuun himatamanii ajajni qabamuu irratti bahee 349 keessaa 124 to'annoo jala ooluu ibsame. Haleellaa onkoloolessa 24 bara 2013 naannoo Tigraayitti raayyaa ittisa biyyaa Izii kaabaa irratti raawwateen wal qabate poolisiin federaalaa fi abbaan alangaa waliigalaa bu'aa qorannoo irra ga'an guyyaa kaleessaa ifoomsaniiru. Shakkamtoota kanneen irratti ragaan namaa fi sanada 680 dhiyaachuunis ibsameera. Ajjecha jumlaa maayikaadiraan wal qabate namoonni 279 yakkicha keessatti hirmaachuun kan himame yoo ta'u isaan jidduu 36 to'annoo jala ooluus ibsameera jechuun Faanaa Biroodkaastiin gabaasee jira. Pirezidaantii Saawuz Afrikaa duraanii Jaakob Zumaa itti turaaf dhaabbanni basaastummaa Saawuz Afrikaa mallaqa miliyoonota baasaa jira jedhamee dabalata qabna. Dhaabbanni basaastummaa Saawuz Afrikaa pirezidaantii Jaakob Zumaa himannaa malaammaltummaa sarratti dhiyaate jalaa dhoksuudhaaf maallaqa doolaara miliyoonotatti lakkaa'amu baasaa jiraachuun qeeqamaa ture. Gariin qorattoota malaammaltummaa Saawuz Afrikaa akka himatutti dhaabbanni basaastummaa kun abboota alangaatii fi gaazexaawwan irrattis dhiibbaa godhaa jira jedha. Himannaan dhiyaatiin hedduu nama rifachiisa. Miseensonni garee qorannaa malaammaltummaa lamaa fi ragoonni biroo akka jiranitti pirezidaantichi yeroo aangoo irra turetti ejensii eegumsa nageenya biyyattii kan dhuunfaa godhatee ture jira. Pirezidaanti Zumaan waggoottan kurnan aangoo irra ture sanitti malaammaltummaadhaan himatamaa kan ture yoo ta'u himannaan kun amma sirraan dhaabbanne. Abbaan murtii dhimma kana qorataa tures bu'aa qorannoo isaa amma gadi dhiisaa jira. Bu'aan qorannoo amma gadi dhiifamaa jiru waan hedduuf keessaa qaba. Ragaa namoota haala pirezidaantichi maallaqa dhaabbata eegumsa biyyattii ittiin saamaa turee fi michuuwwan isaatiif qoodaa ture. Haala maallaqni miidiyaawwan biyyattii akka dhimma pirezidaantichaa awwaalaniif itti qoodamaa ture. Haala manneen murtii dhimma kana itti awwaalanii fi haala dhaabbileen mootummaa hedduun dhimma miseensa garee siyaasaa isaanii qofaaf itti oolan kan jedhu fa'aa of keessatti qabata.
Buzuman garuu dogongoroo hojjechuu isaa guutumaan guututti waakkata. Dabalataanis himannaawwan isarratti dhiyaatan hundaaf deebii osoo hin kennin hafee jira. Dhiheenya kanammoo manni murtii Saawuz Afrikaa gaafii fi himannaa namarratti dhiyaateef deebii kennuu diduun seeraan ala jechuun heera haaraa tumee jira. Gabaasa kana BBCtu gabaase. Sochiin Black Lives Matter badhaasa mirga namoomaa bara 2020 injifate. Qopheessitoonni badhaasichaa akka jedhanitti sochiin Black Lives Matter jedhamu karaa nagayaatiin hammeenyummaa poolisii fi jibbaa sanyummaa idil addunyaa dura waan dhaabbateef kabajni kun ni malaaf jedhanii. Gabaasa odeeffannoo kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Sochiin Black Lives Matter badhaasa mirga namoomaa bara 2020 injifate. Qopheessitoonni badhaasichaa akka jedhanitti sochiin Black Lives Matter jedhamu karaa nagayaatiin hammeenyummaa poolisii fi jibba sanyummaa idil addunyaa dura waan dhaabbateef kabajni kun ni malaaf jedhan. Ameerikaa keessatti qofa namoonni miliyoona 20 caalan sochii kanarratti hirmaataniiru. Addunyaa irrattis miliyoona hedduun kan lakkaa'aman hirmaataniiru. Sirni badhaasa karaa onlaayiniitiin geggeeffamu kun guyyaa har'aa sanbata xiqqaa ammajjii 30 bara 2021tti ni raawwatama. Badhaasa yaadannoo ministeera muummee duraanii biyyattii Oloof Paalmeef jecha kennamu kanaaf qaamni mo'ate maallaqa doolaara Ameerikaa 100 argata. Oloof Paalmeem bara 1969 hanga bara 1986tti ministeera muummee Siwiidin turani. Namni kun nama biyya Siwiidin keessatti jaalala guddaa qabuu fi nama bara 1986tti harka namaatiin ajjeefame. Hanga gaafa ajjeefamuuttis muummicha ministeera biyyattii ture. Bara 2013 keessa USA keessatti kan hundeeffame sochiin Black Lives Matter bara darbe gocha suukanneessaa poolisootaan raawwatamaa turee fi haleellaa sababa jibbaa sanyummaatiin dhala namaa irratti raawwatamu qolachuuf wayitam sochii isaa cimsetti addunyaa wal gahe. Addunyaa keessatti jibbaan sanyii gurraachaa irratti taasifamu bakka hunda jira. Ameerikaanis jibbaa kanarraa bilisa hin taane. Erga poolisoonni adiin nama gurraacha Ameerikaa Joorji Floyd haala suukanneessaan ajjeesanii booda hiriirri mormii Ameerikaa fi addunyaa mara wal gahe. Kun kan agarsiisu jibbi sanyummaa fi haleellaan sababa sanyummaa raawwatu Ameerikaa qofa osoo hin taane rakkoo addunyaa maraati jedhan qopheessitoonni badhaasichaa. Sochii lammiileen Afrikaan Ameerikaanii sababa bifaa fi sanyii isaanii qofaaf jibbamanii ajjeefamnaan jalqaban kana Noorweenis badhaafamtoota bara kanaa keessatti kaadhimteetti. Koreen badhaasa Noobeelii nageenya Noorwee sochiin kun qoodiinsa sanyii fi gocha jibbiinsa sanyii dura dhaabbachuudhaan addunyaa irratti mallattoo ta'eera jedhe. Gabaasa kana BBCtu gabaase. Egaan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 odeeffannoon har'aaf qopheeffanne kanuma. Odeeffannoo birootiin hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha. Wanjo gabruma chapsa ajabu wanjesa irracheu chapsa ajabu alo kaduranga gae amma duguguf ya chapsa 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 kacahu